faalaa. Yaa obboleettii toogaa fi sirraa qaba. Namni yoo utaalee tasa kufee caba miskiina yaafee booda faayidaa dhaba yoo mana kee teessee maaltu si dhaqqaba gaafa uumameerraa namni riskii qaba. Biyyaa baateefillee yoom dhiifte taaba. Bultii malee haftee hamileen kee caba gaa'illi dubartii barii yeroo qaba yeroon irraa tarraa maaltu faayidaa qaba humni kee laaffate sammuun kee of dhaba hunduus ilaalee quba sitti qaba. Biyyaa bahuun duraa gaafii of gaafadhu waa'ee jiruu keetii hadiisa baradhu shari'aa hordofii rabbii kee kadhadhu kaaliqni singatu isatti irkadhu nama gaarii wajjin bultii ijaaradhu hiriyyaa hin taane badhetti baqadhu. Hiriyyaa gaggaarii jabeessii qabadhu. Icciitii garaa kee isatti himadhu utubaa imaanaa quraana baradhu badirraa of qabii akiraa yaadadhu waanuma qabdurraa rabbiif sadaqadhu. Malee biyyaa baatee akkan seenne kiraa mana namaa teessee akkan seene fira dubbii kanarratti waa dubbadheen jira. Waa'ee kana dura se dubbadhee tan jira jechuu kana dhiisii an sa'uutiin jira. Martinuu muuxawwaa warri galuu biraa hunduu shamarranii hin qabanu dhiira mee yoo dalagadhee rakkoon maaltu jira. Jedhee warri sobuu nama hedduu jira. Nama sobda malee rabbiin sirra jira gaafiin isaa cimaa fuuldura kee jira ofitti hin qoosina hubadhaa yaa fira. Gaafa achii galtee rabbiitti dubbatta. Gaafa achii galtee arabii dubbatta soomantee salaattee hijaaba uffatta salaama harkaatis nan tuqinaa jetta halaala gaafattee haraama baqatta. Waan badii lakkistee waan gaarii hojjetta. Mee gaafiin sii qabaa yaa obbolee gaarii. Of sobaa jirta moo rabbiin sobda tarii rabbiin hin sobamu kana yoomuu barii. Fafakkeessuu dhiisii beekumsaan of gadihee rakkina hundumaa danda'isa barii.